waliin barbaannu inni kun beekamaadha. Si galamti innis maalirraa barbaadde sarraa maaliif akkas godhattaati nan kolfisiisini kaa isa usimmiidhe dhiifama nan gaafanne baratukko dhiifama simmiidhe dhiifama nan jechaa jirtu bar dhiifama soori wallahi hin dhageenye. Kanaafuu obboleessa koo anatu qelqellee dhaqee akka namaa akkuma namaatti ari'ee warra lama warra jedhan kana laala jedhee dhaqee warra lammaffaa fuudhe. Achuma haadha mana rabbi haqqii baasu haadha manaa kootii makiinaa keessa naa wajjin jirtu. Mucaan mana Habiibaatti galtee nama 45 irratti warra isaatti itti himte. Kabaja qaba sii galee kabajaa koo immoo anatti isinitti agarsiisa. Tokko jedhi. Isa waa'ee itti daarii yoo ta'e immoo ni kaana hidhate malee an nama kana wajjin sinii tokko bitadheen inni saanii tokko bitadheen wajjin jiraachaa. Na dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu. Mubaarak guyyaa tokko si dhabbasee naan dhiira miti. Bar Mubaarak guyyaa tokko dhabbasee si baraachi miti. No, zimmattee naasayin. Dhambasan zimmattee naasayin. Dhiira miti hin jedhin ka guyyaa tokkotti si dhabbasnaan maraatte miti dhiira miti hin jedhin ka. Guyyaa tokko ibsii guyyaa tokkootiin akkana ittiin boo'u jedhaa jirti miti. Wiitiin irratti hin qabina. Dhaggeeffadhu. Mana barattee Muitiin arrabsuun bineen haasaan bukeessinaa sirra teessanii haasaan bukeessinaa sirra teessanii. Warrabsitee fittuu dhaggeeffadhaa uffata. Woy Mubaarak obsaa naa dhiisaa mee naa dhiisaa. Nina dhiisaa. Asoon mana sitti waliin asootti. Mariam amma waan si gaafu naa deebisa raba dhiisi. Muitiin irratti hin qabin. Hin qabin irratti hin qabin waan gaafadha. Ati immoo durbaati miti. Waan si gaafu naa deebisi namni si arrabsaa jiru hin jiru. Si galee guyyaa tokko si arrabsee hin beeku. Siin deebisa isa siloof keessaa balaqqamaan ta'een sitti muu dhufeen. Ana yoo ta'e jechuudha dhaqina qoradhu wallagittiidhaan eenyu keelaa keessi miila tokkoon dhaabuu nan danda'a. Ani tokkittiin koo jechuudhaan dubartiin. Tokkoffaa waan ati beekuu qaba. Lammaffaan immoo yaa wallagga jabinaadha maarrakkoo qabare. Yaanis wallaggaadha ka maarrakkoo qabare maa wallaggummaan hin jaallanne ittiin boonna wallagga ta'uu keetti nama boonsa. Hayi wallagga dhiira bara. Tokkummaa. Obsaa. Maannu Mariam maalirraa barbaaddaati sana? haqa kiyya bichaan irraa barbaade fiqiriin saasna keessan jiru jaalala ta'etu manina jaalate iyyuu ani isin barbaadu sii galee lamaan keenya iyyuu waliin barbaannu inni kun beekamaadha. Sii galamti innis maalirraa barbaadde sarraa? Maaliif akkas godhattaati nan kolfisiisini kaa maal akka inni godhatu argita akkamitti haasa'an. Maalirraa barbaadde sarraa mee nutti himi? Kan inni irraa barbaadu haqa kiyya bichaan irraa barbaada. Haqni kee inni maal biraa qabda? Birrii warqiin irraa qaba. Birrii warqii kiyya naa kenneen hambaa salama karaan irra ba'urran ba'u maqaa isaasin dha'u intinaa isaasin gorodhu ansi. Birrii meeqa biraa qabda? Maal akka haaraatti mana gaafatamallee hin gadda dhaggeeffachaa turte. No ani abi situtti kennee bara. Himadhu kan nama 5,000 irratti kun dhaggeeffataa irra. Amma needha. Hin gadda dhaggeeffachaa turte aidiin kiyyallee gaa'isoo keenaa dalagamaa jira alhamdulillah. Si dalagamaa jira jedhanii dhageera innillee isatti illee yaasee sarraa hin dhageenye garuu dhageera karaa biraa. Kan inni irraa qabu dhimma maallaqaa dubbannaan tokko tokkoon ragaa agarsiitti baasa. Amma fidi. Sitti baasu. Amma fidi. Ayyee ijoollee mana baluu deemaa jira. Mana tokkummaan naqaa. Amma mana tokkummaan naqaa. Mana tokkummaatti ragaa warqiis ragaa waa hundaayyuu itti baasa. Maaliif sila dubartii irra darbe? Sila dubartiidha jedheen irra darbe. Ergasiin deddeemuu muttuun jettee ajandicha kan. Ituu dubartii dattee irratti silaa namniitu barra. Silaa namniitu ati koo namiite barra. Isa usimmiidhe dhiifama nan gaafanne bara tokko. Dhiifama. Simmiidhe dhiifama nan jechaa jirtu bara. Dhiifama soori. Waan miidhamte jirtu hunda isaa. Simmiidhe. Waa'ee birrii irra godhanii. Waa'ee sobdee. Soori dhiifama keessaan si gaafadha ishee. Keessaan nan bilbilee. Sigaha. Barbaadu keessaa maaliif na gaafatta maal miidiyaa irratti beera bara. Jabaabaa irratti waan beekeessan. Miidiyaa irratti wal fuunee ariifatu. No si jammara anaaf. No miidiyaa irratti wal hin fuune garuu dhimmi keenya bagati miidiyaa irratti beera. Kun jettee miidiyaa qabdii gadhiisuu didi. Inaa Mariyaama waan tokko sitti hima. Akkamma sitti mi'aa'ee miti. Wallaahi summa wallaahi sitta dhaabo. An dubartiin an itti siqu dhageeffadhu. Dubartiin an itti siqu. Dubartiin an beeku akkasiin miidiyaa irra baatee. Akka arge dubbattee waraabamtu barbaadu. Namni si waraabaa nama wal irsaarta. Please ofirraa hin dabbara anasiin jedhi.
أنا فتي فدتوقفاني أنا مجد سيجارو دين مو اسمه كلام سنة تيماتو تسانا لا دين مو اسمه كلام سو أبغى تينا تيماتو تسانا نموني دو سيجبو مالي سيجبو نما تو كوكس جبنا تشافسين توي أكرت تقولين توي سيجت تسانا مالي ديني كم برانيو إني واندر فيلا إني فيدا موفي سرنا فيدا موفي يو جبات النبيرا ويا تو كجازا سو هم تشوفي ورب الكابلا مسوام كيسات دبي كيسات ما جت بعدين ما جت بعدين ثاني كل كيسات دبي كيسات ويا تو كجالا مجازا سو مفترلا أنا سين جدي سيدا نمي مالي جانا بوفتانا عملكم نبيت سريت مال نما كم يكن تدبرتي كم يكن تعملك يا سريت نبي أجي فدو غاسو كنافو أبانر جازا سي بوفتا ويا أكل سيريكو نبي تامي أجي فدو ستنا مريمان شين دريسوني كبرمتي إنجرتو شين أما مريم أرادا شين كم مريم أرادا رين يعني والله لازم مريمان شين إنجرتو إنجرتو شين warri jettan amma ziizoon feesbuukii irra malee tiktookii irra hin jiru. Maal taatee jedhee dhufe tiktookii anaa Dhageenye wallahi hin dhageenye. Kanaafuu obboleessa koo anatu qelqellee dhaqee akka namaa akkuma namaatti ari'imee warra lama warra jedhan kana laala jedhee dhaqee warra lammaffaa fuudhe. Achumaanaa haadha mana rabbi haqqii baasu haadha manaa kootii makiinaa keessa naa wajjin jirtu mucaan mana Habiibaatti galtee nama 45 irratti warra isaatti itti himte. Mucattimmaan Mucattummaan maaliif barbaachisa miidiyaa irratti himuun? rabbi na qabsiisu ana qabamuuf. Wallah si salphisuuf baga si salphise saree ati duraan haadha wantana dhiiftee maaliif fuuta? Akkanatti na qabsiiftee achumaan birrii inumaayyuu immoo dhaggeeffadhu qaba inni immoo moqqi godhee nama 45 fide birrii 9,000 birrii 19,000 kee jedha barreessaa barnaa jechuudha 19,000 irraa fuudhee warqee harkattiin abaafate itti miidhaan. Mucummaan jaarsa kiyya jettee miidiyaa irra siimatte deebitee birrii nanaaf jettee siimatte. Jaarsan jenne boo. Dura hannumaani. Ani hin barree yeroo na wajjin jirtu viidiyoo na waraabbatteetti footoo na wajjin kaateetti. Qabaan marrajaa malee socho'u meemee jennaan waan ani hin beekne guutuu Habiibaa biraan geessetti.